السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرت وردفتوتا بجر الشازينو فيا كيسني بقى جراتني نسنين جدا يوتيوبي كيا سبسكرايب لايك كومنت أكنا قوتني يادا قبدني سناب قدودان ديسو نسنين جدا غلطوما arra qeerroo biyya jiran ufanii dhaamsa xiqqoo tokko qaba yoo neetworkiin egaa mootummaan gara biyya Itoophiyaa jiru kuni shabakaa neetworkii yookaan cufuun isaanii mala yoo neetworkiin kun cufamee jedhee karaa ittiin fayyadamuu dandeenyu waliin ilaallaa jechuudha. Qeerroo biyya jiranuuf dhaamsa warri biyyootiin arabaa biyyootii adda addaa keessa jirtanuu viidiyoo kanallee akka laaltanii qeerroo biyya jiranuuf illee akka sheerii gootanuu akka irraa barsiiftanuu abdii guddaan qaba. Egaa beekumsa ammuma qabnuun waliif qoonnee walirraa fayyadamnaa isiniin jedha. Warri beektan ugaa salaan beektanii warra hin beekneef immoo barumsaan isiniin jedha. Irra caalaatti warra Itoophiyaa keessa jiruu fi aappiin kun kan inni fayyadu akka irraa ilaaltanii qeerroo biyya jiranuuf dhaamsa kana dabarsitanuu kabajaa fi jaalalaan isin affeeraan isiniin jedha. Aappiin kunis maa inni ka jettanu yoo ta'e your freedom ka jedhu kanadha jechuudha. Aappichi kunoo isa kana arguu jirtanii aappichi kunoo isa kanaa jechuudha. Aappichi kunoo isa kanaa jechuudha. La your freedom ka jedhu kana eessarraa argannaa yoo jettan pilistoorii keessa argannaa. Aappii kana pilistoorii keessa seentaniitii dhiifama pilistoorii keessa seentanii kunoo akkasitti barreessitanii jechuudha. As gubbaa irratti your freedom VPN ka jedhu kana jechuudha. Angadi buuseen jira waan ta'eedhaaf yeroo isin your freedom VPN jettaniitti barreessitanii yeroo tan akkanatti fidee gad isinii buusaa. Aappichi kunoo isa kana jechuudha. Nola aappichi kana amma keessa gallaa jechuudha. Yeroo kanatti keessa gallee jennee kuni beeksisa irraa deebitanii egaa ilmaan Oromoo yeroo keessa galtanii jettanu akkanatti isinii baasaa jechuudha. Aappichi yeroo keessa gallee gadi bu'u openii gootanii keessa galtanii jettan akka isinii baasaa. Isin bakka kana rukuttanii jechuudha. La kunola bakka confirm bakka jedhu kana bakka irra ufaaru kan arguu jirtanii bakka sanayyii nola bakka itti mare kana confirm conference ka jedhu kana rukuttanii jechuudha. Yeroo kanatti rukuttanii jettan kunola bakka general jedhu kana rukuttanii yeroo bakka general jedhu kana rukuttanii kunola ofii kana bantanii jechuudha. Ofii tokkoffaa kana dhiifama bakka ofii kana gootanii of duuba deebitanii jechuudha. Baakettanii yeroo of duuba deebitanii kaatanii jettan bakka kana gartaniidha. Connection bakka jedhu kana seentanii achii waan hafe jira. Connection bakka jedhu kana rukuttanii elaa bakkattii kana ofii gootanii ofii irra jiru kana onii gootanii elaa akkasitti kun hundi isaa onii ta'uu qabaa jechuudha. Yeroo kun onii ta'ee ka'ee jedhee immoo connectionii kana yeroo rukuttanii onii gootanii kaartanuu kan sadaffaa kanarra rukuttanii jechuudha. Sadaffaa kanarratti guuttanii elaa akkanatti rukuttanii dhiifama irraa dhiifama egaa bakka kanarratti sadaffaa kanarra rukuttanii jechuudha. Laa kunoo sadaffaa kana arguu jirtanii miila isiniin agarsiisa. Laa kunoo isan itti mare kana ataappis ka jedhu kana yeroo tokkoof gadi cuqaaftanii jechuudha. Akkasitti gadi cuqaaftanii yeroon akka isinii fiduu isa xumuraa kanarratti gootanii jechuudha. Dansi ka jedhu kanarra rukuttanii akkanarratti guuttanii jechuudha. Dansiirra gootanii yeroo dansii kanarratti guuttanii kaatanii jettanu wizard ka jedhu kanarra rukuttanii jechuudha. Kanarra rukuttanii jechuudha. Kan gubbaa kanalaa kanan agarsiisuu jiru kana kunoo kana yeroo rukuttanii jettanu innuu raayitiitti godhee jira jechuudha. Laa kunoo guutuu isaayyuu inni raayitiitti godhee jira. Tokkoffaa kana lammaffaa shanaffaa kana raayitiitti gootanii jechuudha. Shanaffaa raayitiitti gootanii erga kanatti raayitii gootanii kaatanii jettanii erga kun akkasitti tokkoffaa kana lammaffaa shanaffaan kun erga raayitiitti godhamee ka'ee kunoo raayit ka jedhu kana laa raayitii kanatti gootanii jechuudha. Raayitiitti gootanii asitti isinii fidaa jechuudha.
asitti yeroo inni isinii fidee jedhee dhiifama obboodana deebisee start connection ka jedhu kana yeroo rukuttanii jettanu gubbaa kanatti qulfii isinii fidaa jechuudha. Gubbaa kanarratti qulfii start connection kana rukuttanii okay gootu akkasitti qulfii isinii fidaa jechuudha. Kunoo gubbaa kanarratti asirratti kan inni fidee isiniif hojjetu jechuudha. Egaa ilmaan Oromoo akka ofiis baratanii obboleewwan keenya warra biyya keessa jiranuu warra neetworkiin illee irraa cufama jennee shakkii qabnu kana akka geessanuu isiniin jenna. Egaa waan amma yoonaatti na dhaggeeffattaniif galatoomaan isiniin jedha. Appii kanallee akka share gootanii ilmaan Oromoo biraan geessanuun isiniin jedha. Kunoo appichis isa kanadha. Akkaataa keessa galtanii itti fayyadamaa isaas immoo amman beekurraa isin barsiiseera. Egaa YouTube kiyyas immoo seenaatii subscribe like share naa godhaan isiniin jedha. Maqaa YouTube kiyyaas Rashaad Zeenuuti. Egaa galatoomaan isiniin jedha. Haga barumsa biraatiin walitti deebinu.